السلام عليكم أكمل نجاي أنا ما على أولو قري وادقا نسيقلتي فن يا رب دندامين أمنا نزدا وايس نينجاي رمضان تسوفي طوي بات دجا لبو أني كشتين هرار راهنجاي وايجنا جنا ميوف جلها ريا أنا رفت ياجي أوامراجي أصون نمني نمانياتو براجي أدوغاملي إرنجر درا أصون وفجرات جنبويا مراه Silaabi yaabanan umrilleen hin siqu shamarrillee meeshaa dhiira malee dhiqu innis gaalaf re'ee duuka achin siqu kan baranaa garuu haa hedduu abaate rabbillee nu jibbe shorxaa nutti kaase manfuu abshaar maalii keessaa gadi yaasee kan magaalaan baane re'etti bobbaasee akkatti waan addaa nurratti facaase gurri rafeen bulu aluma caqasaa shorxaan nama fixxee kaanu buufte kasaa anis waan qabdii jedhee katasaa alaa gurri ala oolee waa mara caqasu akkasittuun taa'u FB jammara maashaallah jedhaan suuraa guyyaa maraa gaafa kana geesse istoorii jammara halkan lammataatti miseejarii sarabannee ni bareeddamee kootu yaa garaa yoo fotoo kee laalu lafatu naan mara isiin illee sanuma rabbiin wal qixxeesse miseejariin jinnii kan nutti mi'eesse maarree rakkoon qabu ane maal balleessee ati sabboonadha kanaaf si jabeessee nama biraa meeqa ofirraa fageessee kaanin biloo godhee kaan immoo balleessee kan kee garuu yaanni qalbii na balleesse achirraa hoo iti jaalala mi'eessee nagayaan naa turi jedhaa wayita sii geesse anatu hay jedha wayita hojii geesse akkanatti sobee karaatti fakkeesse gaafa kana qaanu nu maammadoo faaxeen hojii daganneeyyuu asii silaa taate jaalalli jinniidha yoo achii dhamaate homaayuu dagatte kaayoo biyyaa baate amma waliigalle faaxoo fi maammadee shorxalleen abaafte zabannillee badee shorxaa yoo si qabde garri biyyaa hafee mana hidhaa keessatti si quunco itti lafeen kanaafuu dalagi janaa dhiisii waa fufunaannadhu gadi kaayi kiisii diddu mana gali diriirfadhu ciisii lubbutiyya jedhin jawwaalumaan kiisii gaafa shorxaan dhuftee jette daraa seeraa mana hidhaa seentee turta umrii dheeraa akka waan siin goone janaan beeraa amma gizeen gahe tooybatti qajeelaa an akkana jedha maal hadaraa seeraa anuu janaajjane homaa nafnee natti amma garuu dhaabe achin kunne qaxxii seeran haasaan mannu ji'a kana taatu janaajjanaa jecha lubbuun teennan baatu amma wanti biraa asitti haa taatu amma gizeen tooybaa soomanaa salaatu akka hajaan teenna hundumti nuuf baatu hojii baay'ee amma kan nutti heddummaatu quraanas kabeetu banattee qaraatu sadaqaanis jira xiqqoo guddoo taatu akka gorsaatitti hiriyyoota keessaa nama lamaa sadi maqaa sii tarreessaa warra janaajjanaan aangoo qaban keessaa kan tooybatan malee hin dhiifneef balleessaa muddii shaneeti fi arabuu dhageessaa aarifulleen jira jara tana keessa amma maleekatu si eegee barreessa wardiyaa hamaadha ji'a kana keessa amma janaajjanaa dhiisaa tooybama jabeessa naafis ooyfii godhaa yoo qabe balleessaa nuti hiriyaatu qabee wal sirreessaa rabbi nuuf haa galchu warra hidhaa keessaa wallaahi barri bade du'aayii jabeessaa anis warra lookoo asirratti geessaa hundumti sheergataa wal biraa naa geessaa anas bakka badee gorsaan na sirreessaa akkuma siif deebi'u tolchaa na jabeessaa